Nagaan keenya kabajaa jaalalaa bakka jirtan isin haa ga'u. Akkam jirtu nagaa keessanii. Kun qophii yeroo maatiiti. Qophii yeroo maatii keenya irraatiin magaalaa Adaamaarraa kaanee magaalaa Shaashimanneetti argamna. Mana Abboo Limaasoo Useenitti argamna jechuudha. Egaa waa malee iddoo kana hin dhufne. Ijoolleen isaanii barnootatti cimoodha. Akkasumas illee maatii fakkeenyummaa qabanidha jedhanii odeeffanneetti kan itti dhufne. Kanaaf egaa maatii kanarraa muuxannoo guddaa qooddattuun afeerraa keenya amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Tole duraan dursaa carraa nuuf kennitanii mana keessan dhufnee isin wajjiniin gaaffiif deebii gochuudhaaf waan nu fayyamtaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa isin galateeffanna. Isinis galatoomaa kana dhuftanii nu wajjin haasaa akkanaa gochuudhaaf nullee isin galatooffanna. Baay'ee gaariidha egaa Oromoon waan hundumaatu hin eegaliin dura eebbaan eegala miti. Kanaaf nu eebbisaati eebbaan eegallu sagantaa keenya. Maarree in eebbisnaa nuuf oolchaa. Kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Dogongorarraa nu haa qabu. Barri bara nagaa nu haa ta'u. Barri bara misaa nu haa ta'u. Roobee roobaan nu miidhini. Caamee caamaan nu miidhini. Hamaan nurraa haa goru. Tolaan nutti haa goru. Deemsi keessan deemsa nagaa haa ta'u. Galtillee nagaa isin haa ta'u. Nu jenne rabbitti haa geessu. Baga nagaan dhuftan jedhaa. Keessummaa faana qabbanaa rabbi isin haa godhu. Wallaahi ijoolleen tuni illee faana keessa ilaaltee taqaraa caalaa cimtuun rabbi nu haa godhu. Fakkeenya biyyaa miti fakkeenya addunyaa warra ta'u rabbi nu haa godhu. Waliin rabbi nu haa tursiisu. Baga nagaan dhuftan jedhaa galatoomaa. Tole galatoomaa isiniin jennaa egaa sagantaa keenya eebbaan eegalleeti kan nuti jirru mee amma maatii keessanii wajjin wal nu barsiisa. Dursa abbaa manaarraa jalqabanii mire. Limaasoo Useeniin jedhama. Haati warraa koo adde Qabballee Daaluu jedhamti. Mucaan inni hangafa ammas hin jiru Kiyyaa Limaasoo jedhama. Isatti aanee mucaan talaa tana isiin Tamiimaa Limaasoo jedhamti. Isitti aanee Dureessaa Limaasoo jedhama isa mucaa dhiiraa kana. Isitti aanee immoo Riyaanaa Limaasoo isheedhana. Isiin quxisuu immoo Biiftuu Limaasoo jedhamti. Maatiin kun abbaa haadha dabalatee maatii nama 5 qabu jechuudha. Ani Qabballee Daaluun jedhama. Haadha ijoollee tanaati. Tole carraa kan argachuu baay'ee natti tola. Uduu mana hundaarra deemtanii yeroo tokko tokko ijoollee ciccimoo fi maatii akkanaa kanneen walitti irra deemtanii fakkeenya gaarii namaaf ta'a jedhee fudhadha. Tole ani maal jedha Oromoon hangaafni tolu maadhaan tolti jedha. Manuma keessaa tolti dubbiin. Ijoolleen keessan barnootatti cimoodha jechuu dhageenyeetti kan itti dhufne. Mee waa ijoollee keessanii nutti haala barnootaa irratti. Ijoolleen nama 5 dhiirri nama 2 dubarri nama 3 hunduu barattoota. Isaan lamaan duraa barnoota isaanii xumuranii jiru. Inni hangafaa injinariingiin waggaa 2ffaa kana fixe. Isiin kana bira teessutun Tamiimaa jedhamti. Kolleejjii fayyaa Arsii Nageellee irraa raadiyooloojiidhaan bara kana eebbifamte COC eeggataa jirti. Inni kun dureessaan mana barumsaa Laangannootti kutaa 10ffaa barataa. Isaan lamaan kunillee isiintun Riyaanaan kutaa 6 baratti. Barattuu cimtuudha. Biiftuun illee kutaa 2 baratti. Hundi isaaniitu jalqabarraa jalqabee marti isaaniitu mana barumsaa Laangannootti baratan. Achumaa barnoota isaanii fixan lamaan kunillee isaan kunniin illee faanuma isaaniiti mana barumsaa Laangannoo kanatti deemaa jiru. Barumsi isaanii jalqabuma barnoota yoo jalqaban irraa jalqabee nuti akkuma maatii nama barateetu yeroo isaanii barnoota isaanii irratti qo'annaa isaaniitti akka dabarsan deeggarsa goonaa fi hamma danda'ame mana barnootaatitti irra naanna'aa barsiisotaa wajjin hariiroon jarri qaban maal akka fakkaatu hin hordofna yeroo yeroodhaan barumsa isaanii irratti maal fakkaatu amala isaanii irratti maal fakkaatu waan jedhu mana barumsaatitti barsiisotaa wajjin hin hordofna. Barsiisota mana barumsa Laangannoo dhuguma jechuuf barsiisonni achitti barsiisan kunniin maatii caalaa ijoollee seeraan kunuunsanii iddoo adda addaarraa olii gad akka hin deemne mana barumsa isaanii erga seenanii jalqabanii barumsa isaaniitti akka xiyyeeffatan
waan jalqabumarraa ijoollee lamaan duraan baratte irraa adeemsa jarri itti qaban waan hubanneef nullee ijoollee hafte mana barumsaa sanitti akka seenan goonee deeggarsa godhaafiitu waan mana barumsaatitti barattee galtu yoo manatti seentu akka qo'attu yeroo isaanii hojii biraatitti akka hin dabarsine deeggarsa goonaa fi waan isaan rakkise manatti hin gaafatu achitti barsiisaa hin gaafatu hojii manaa yoo kennaniif hojii manaa isaanii yeroodhaan hin hojjetu barumsa guyyama tokkollee barumsa isaanii irraa addaan hin kutanii nafan jechuudha. Isaan kan fedhan garuu barnootaati. Namni hangafumarraa tolte gamaadhaa itti fuufte jedha dubbiyyoo qajeelti nama qajeelaa deemti. Kan ufa follaalan sallaalaa deeman. Uduu micciiramaan tokko jiraate micciiramaa deemti ijoolleen namoo sallaalaa fakkeenya godhataa deemti. Hamma danda'ame barfannaan illee akka hin jiraanne nuti sin hordofnaa manni barumsaallee hin hordofaa ijoolleen amaluma kana godhatanii gurdoorraa hamma xixiqqootitti manaa ba'uuf jarjaru sa'aatii isaanii akka irra hin darbine mana barumsaa yoo dhaqan odeeffannoo mana barumsaa irraa qabnullee keessattuu mucattii nama kutaa 6 barattu tun barsiisaan haga inni kutaa gadi ba'utti ija barsiisaa irraa limsattu. Barsiisonni hundi seeraan hordofuu erga achi barumsa isii achitti erga hordoftee booda manatti yoo galtu hojii manaa kennaniif qo'annaa isii halkanii guyyaa teettee qo'atti hamma danda'ameen ijoollee duraan turan gugurdoo hojii tokko tokkollee mana keessa akka nu gargaaran hin taasifnaayyuu ture. Amma booda kana laallee haala qabannaa isiin barumsa qabattuun kana ijoolleen hangaffaniillee haatillee anillee hamma danda'ameen hojii manaatitti akka isiin hin xiyyeeffanne irraa dhoggana qo'annaa isiitti akka xiyyeeffattu nullee dhiibbaatti goona. Isiin fedhiin isii walumaa galatti barumsa waan ta'eef dabtara laaliif namni isitti hin dubbatu. Dabtara ofii fudhannaan irraa ka'iin irraa kaafna malee dabtara dhiifsee hin kaatu walitti cabsee hin kaatu. Haana kanaan qo'atu. Tolee, ati muumee ijoolleedhaa wajjin wal barii mana barumsaa barattu kutaa barattu. Duraan dursee Adaamaa irraa kaatanii magaalaa Shashamannee dhufuu keessanii guddaa galatoomaa sin jedha. Ani maqaan koo barattuu Riyaanaa Limaasoo jedhama. Kutaa 6ffaan baradha. Mana barnoota Wistuulaan Gondoftu baradha. Riyaanaan barattuu cimtuu akka isheen taate odeeffanneeti kan nuti dhumne. Bara darbellee kutaa 5tti qabxii guddaa akka galmeessite nutti himaniiti kan isaan jirani. Mee walumaa gala kutaa gara gadii kaastee hanga hammaatti barattuu akkamiiti? Keejii irraa kaasee barattuu cimtuu ture. Gizeen keejiiwaanii galisan keejiiwaanii waggaa guutuu hin baranne abaa caadaa hanga dhumaa waan danda'uuf keejiiwaanii torbaan tokko bichaa baradhee gara keejiituun darbee sana booda haala kanaa itti fufaadha. Tokkoffaa lammaffaa akkasii amma immoo sirreeffadhee tokkoffaa dhadheeffadheera. Baay'ee gaariidha. Egaa barattuu cimtuu dugda duuba maatiinis egaa cimoo akka ta'an mul'isa. Kanaaf mee sababii milkoomina keetii maali? Yommuu barsiisaan dhaggeeffadha. Yommuu galas irra deebi'ee nan qayyabadha. Yommuu barsiisaan barsiisu yookiin ibsu yoo caqasnee mana galanii qofa yoo qayyabatan namaa galuu dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf jechoota haarawaa barsiisaan yommuu daree ibsu yoo barsiisaan dhaggeeffannee mana galee yommuu qayyaban jechoonni sun yoo dubbisnu nutti gaafii ta'uu danda'u. Kanaafuu yommuu barsiisaan dareetti ibsu yoo sanillee dhaggeeffannee yommuu manatti gallee irra deebinee osoo qayyabannee gaariidha. Ani yommuu mana galee sagantaa qo'adha. Yeroo hundaa yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa irratti xiyyeeffatu. Namni baay'een tiiktookii barattoonni baay'een maatiin silkii bitee harka kaayaa tiiktookii feesbuukii fi kanneen kana fakkaatan ilaalu karaa badu kana ilaaluu dhiisanii osoo sagantaa baafatanii barnoota isaanii qo'atanii. Maatiin yeroo baay'ee kan ittiin beekamu seera mataasaa qaba kan ittiin of bulchu jechuudha. Mee akka maatii keessanitti ijoolleen keessan tarii seera maalii qabu? Maatiin kun seera maalii qaba? Seera sana irra immoo namni darbe maaliin adabama? Maatiin durumaa maatii mana tokkooti jechuun nama wal dhageeffatu, nama walii ajajamu, nama wajjin dalagu, waan qabaatu nama waliin qabaatu. Maatii dhagaafa waan ta'e wanti inni dubbatu afaan isaa tokko, wanti inni dalagu waan tokko, qabeenyi isaa tokko. Hamma danda'ameen maatiin mana kanaa wanti inni dubbatu, wanti inni yaadu, wanti inni dalagu waan tokko. Waliigalteedhaan maatii keenya keessaa haga ammaa wal dhabdeen tokko hin jiru. Ijoolleen maatii hordofuu akkuma duratti kaasee mucaan inni guddaa sun
umrii isaa caalaa akka nama guddaatti haala. Kanaaf ijoolleen kunniin mana keessatti walii ajajamu. Nu caalaa walii ajajamu, walii dhagahu, wal kabaju. Inni xiqqaa guddaa kabajaa, guddaan akkasuma xiqqaa kabaja. Kanaaf walii dhageettiin isaanii walii galtee mana keenyaatiif waan guddaadha jedheen yaada. Maatii namni ijoolleen waa balleessuu danda'u, ijoollee waa balleessan maatiin ni adaba. Adabbiin garuu adabbii ijoollee irratti dhiibbaa godhu ta'uu hin qabu. Adabbii ijoollee deebisu. Adabbii yoo jennu gorsi adabbiidha. Gorsumti kun yoo gorsan gorsa hamilee ijoollee tuqu ta'uu hin qabu. Gorsa jecha hamilee namaa tuqu ta'uu hin qabu. Waameetuma waan inni balleesse sanuu loluun dura mee as kootu jettee ofii waamtee wanti kun yoo akkana ta'e bee waan miidhaa akkanaa geessaa jedhaati itti himna. Miidhaa akkanaa waan geessuuf waan isaan miidhullee yoo ta'e waan akkanaatitu jira miidhaa akkanaa waan nama irra geessuuf irraa goraa ofiillee irraa goraa ijoolleen isinii gadiillee xiqqoon tunillee akka irraa ilaaltee barattu jedhaati itti gorsina. Mana keenya keessatti ani haga ammaa ijoollee kana guyyaan dhaye jedhee yaadadhu takka illee waan jiru natti hin fakkaatu. Mee yaadadhu himinatti uduu jedhanii hin himu. Waa balleessuu diddeefi miti. Balleessaan jarri balleessituyyuu balleessaa sadarkaa saniin ga'uu miti. Haa ta'u yoo wayyuu balleessite ofitti waamni bee wanti kun dogongora waan akkanaati jennee yoo itti himne isaan kun walitti himu. Akka qoosaa wayiitti mucattii tanatu yennoo isiin xiqqoo haati waa jettiin. Waan kana hin balleessiteef jettee yoo haati loltuun gaabbiraa yoo waan dogongora argitu addee jettiin. Nu yoo balleessinu isintu nuun lola. Isin yoo balleessitan eentu lola jettee kaasti. Isii anatu lola jedhaani isiitu naal ani yoo balleesse isiitu lola. Isii yoo balleessite ammoo anatu lolaan jedhaat itti kolfina. Waan akkanaatitu jira. Wal dhaga'uu xiqqaa guddaadhaan hamma danda'ametti. Baay'ee gaariidha. Mee maatii kee abbaa fi haadhi kee namoota akkamitti beekta isaanii? Maqaan koo Tamii Maalimaasoo jedhama. Isaan anaaf maatii baay'ee adda ta'edha. Barnoota irratti akka cimnee barannuuf isaan nu gorsanii jalqabumarraayyuu kaasee wantoota garaagaraa kitaabota adda addaa bituudhaan nu cimsu. Inni kan biraa immoo akka nuti alatti illee gaafa baane wantoota adda addaa nu mudate akka galee isaan faana haasofnuuf hedduu duuka dhaabbatu. Isaan anaaf maatii addaati. Akkuma isin jedhe iftoominatu jira mana keenya keessa yeroo hundayyuu. Wanti nu dhoffamus wanti nutti himamee kaan immoo nu dhofsamus hin jiru. Hundumaa wajjin mari'anneetti haasofnee waan godhamuu qabu hundumaa wajjin taasifna. Isaan anaaf maatii addaati. Baay'ee gaariidha. Mee abbaa fi haadha kee irraa waan itti baratte fakkeenyummaa gaarii isaan irraa baratte yoo jiraate? Waa hedduu isaan irraa baradheera. Isaan keessaa tola ooltummaan isa tokkodha. Baay'ee nama gargaaru, nama rakkates ni gargaaru, yaadaanis ni gargaaru. Isaan fakkeenya guddaa nuuf ta'aniiru jedhee yaada maatii keenyaaf. Waa baay'ee irraa baranna. Iftoomina akkuma isin jedhe iftoomina akka nuti baanee iftoominaan waan nu mudate hundaa'uu akka isaan hin dhoksinneef iftoominaan isaan faana haasofna. Isaan waan nu mudate hundaayyuu akka wajjin gallee haasofnee waan hunda waliin haasofnu nu taasisanii nama gargaaruu irratti akkuma isin jedhe sana nama baay'ee gargaaru isarraa barannee jirra. Tola ooltummaas iftoominas waa hedduu irraa baranna. Kunniin akka fakkeenyaatti kaasuu danda'a jedhee yaada. Maqaan kiyya Dureessaa Limaasoo jedhama. Kanan baradhu mana barumsa Laangonnoo kutaa 10ffaadha. Maatii keessattuu maatii kiyyaan galatoomfadha. Yoo nan taa'u qo'adhu jedha naka kaasuu meeshaa barumsaaf na gargaarullee kitaabolee gaayidii homaa manaa bituudhaan na gargaaru deeggarsi jedha kan hanqanne jechuudha. Isaan irraa kan baradhe ani kaayyoo isaaniitti cimuudha. Waan hojjechuu barbaadanitti dudda hidhatanii ka'anii kan hojjetanidha. Ta'uu isaanii kan irraa baradheedha jechuudha. Isatti aansee akkuma isin jette arjummaa isaanii yaada nama geessuu kana fa'aarraa. Mana barumsaa keessatti barsiisaa dhaggeeffachuun yeroo mooraa mana barumsaa seenan addunyaa barnootaa keessa seenuun egaa ijoollee baay'ee biratti mul'atu. Meetii moo maal fakkaata? Yeroo mana barumsaa dhaqaa
barattoota fi barsiisota kee wajjin hariiroo gaarii qaba. Waan naan gales daree keessatti nan gaafadha. Waan naa gales barattoota hin galleef nan ibsa. Yommuu san anaaf keessa deebii ta'a waan ta'eef barattoota hin galleef dammoo akka galuuf ta'a. Anaaf dammoo keessa deebii waan ta'uuf barattoota kiyya wajjin hiriyoota kiyya wajjinis irra deebi'ee nan qayyabadha yeroo boqonnaa. Gaafiilee adda addaa manatti baasnee mana barumsaa dhaqaa wal gaafannaa. Kuni akka keessa deebiidhaaf nu gargaara. Beekumsa ani hin qabne namni biraa qabu akka namni biraa sun naa qooduuf gargaara. Kan qabu dammoo nama biraatiif qooduudhaaf waan itti fayyadamuuf. Baay'ee gaariidha. Akkuma sagantaa qabdu nutti himteetta. Mee sagantaan kee qabiyyee maaliifaa qaba? Barnoota hundaa ni qaba. Kan kutaa shanis keessa deebi'a. Sababni isaa ji'a 9ffaa bulii 27tti qormaata naannoo isa jira waan ta'eef kan kutaa shanis keessa deebi'a. Kan kitaabilees gaayidis garaagaraa ni dubbisa. Barnoota kutaa 6 ni qayyabadha. Akka kana barumsa ofii sagantaadhaan qoodanii qayyabachuun maal nama fayyadame? Yeroo fi yeroo itti fayyadamuudhaaf yommuu sagantaa malee qo'atan yeroo fakkeenyaaf barumsa tokko irratti yeroo yookiin sa'aatii daangaa yoon kennee fi sa'aatii dheeraa yeroo turre barnoota kaawwanirra dhiibbaa fiduu danda'a waan ta'eef sa'aatii osoo daangessaa qo'anneef pireedii yookiin sagantaan nu barbaachisa. Mee ijoollee keessan keessumaa ofitti amanamummaa akka qabaatanii sodaa malee yaada isaanii akka isaan ibsatan irratti mee maal hojjettanii ijoolleen keessan immoo maal fakkaata? Namni yeroo baay'ee ijoollee mana keessatti yoo guddisu sodaachisuun ofirraa dhiibuun xiqqoo dhiibbaa itti uuma. Ijoolleen ta dhiiraallee haa taatu ta intalaa waan qubna garii waan sirnyaallee haasofnu biratti haasofnu. Waan miidhaa qabullee yoo ta'e biratti haasofnu. Dhossinee iyyuu haasofnu. Hin waamne wanti akkanaa akkoo rakkoo qaba wanti akkanaa rakkoo qaba jedhaati itti himna. Hin barsiifna. Wanti jalaa dhusnu tokko illee hin jiru. Haa ta'uutii adaba akka baratan. Namni yoo haasa'u yoo biratti haasoftu wanta adabaan haasaantu jira. Waan yoo akka malee haasan ammoo adaba balleessutu jira. Kana adda baasnee itti himna. Kanaaf haaluma kanaan ijoollee kana hordofanii haasaan isaanii adaba qabaa nama biratti adaba qabu gadi yoo bayan nama hundatu karaa irratti hin eebbisaan ijoollee mana sanii jedhuun wal jedhanii nama laalanu nama waa rakkatee hin gargaaru hamma danda'an yaadaan illee hin gargaaru humnaan illee hin gargaaru mana keessatti illee akkasuma mucattiin kun amma nu horatte jechuu hin danda'a waan haati hojjettu haadha gargaarti waan ijoolleen hojjettu ijoollee gargaarti isaan kun wanillee isaanuma hordofanii deemu jechuudha mucaa guddaa san irraa baratanii hundi isaanii isa qabatanii deemu. Kanaaf gorsa yoo gorsu maatiin ijoollee rifachiisuu hin qabu, ufitti dhiyeessuu qaba, ofirraa fageessuu hin qabu. Yoo ati ofirraa fageessite karaa isaa akkamitti karaa isaa illee amantaa ofitti hin horattu. Yoo sirratti amantaa hin horanne baatee alatti amantaa horachuu hin dandeettu. Sirratti yoo amantaa horatte nama itti aanu biratti nama alaa biratti illee amantaa horachuu danda'u, konfidensii illee horachuu danda'u waan ta'eef hamma danda'e ofitti qabnee hin gorsinaani, hin barsiifnaani. Waan akka sodaa malee nu biratti amma waan barbaadan akka sodaa hin qaban. Bu'uurri biyyaa maatiirraati kan inni eegalu. Maatiin tollaan biyyis tolaadha kan deemu hawaasis tolaadha kan deemu jechuudha. Kanaaf wanti hundumtuu barumsi manaa eegala waan ta'eef maatiin toluu qaba. Mee maatiin fakkeenyummaa akkamii ijoolleetti agarsiisaa guddisuu qaba? Isin immoo akka maatii keessanitti ijoolleen keessan maal isinirraa barachaa guddatan? Ani akka kootitti ijoollee biratti maatiin waan gadhee haasa'uu hin qabu. Akka malee uf lamaaniyyuu uduu yaadni walii galuu dhabe yaada ijoollee rifachiisu ijoollee biratti haasa'uu hin qabu maatiin. Of lamaanii haasa'ee waan olamansiise ijoollee biratti eenyu jedha. Ijoolleen waan adda argite boru jarrillee hojii irra oolchiti. Yoo adda sirraa waan gaarii argite jarrillee boru waan gaarii dalatti. Yoo sirraa boru waan gaarii adda argite waan hamaa adda argite gadi baatullee waan hamaa san baratti. Kanaaf maatiin waan dalagu keessatti waan ijoollee rifachiisa waan boru ijoollee karee malee qabsiisa gorsuun qabu dalaguun qabu jechuudha. Itti gaafatamummaa qaban hunduu fakkeenyaaf yeroo tokko anamma taa'ee waa dubbadhaa jedha haasaa isaanii akkuma nama waltajjii tokko geggeessuutitti mee homooyitu dubbadhaa uuma isin dhagame haa ta'uuti dubbadhaa jedhaan. Inuma dubbatanii yoo kasaalfatanii illee jiraate haga tokko numa dubbatan ofitti gaafatamummaa kanallee manaallee inuma qaban wanni nu eeggatanii wanni nu sodaatan illee hin jiru.
hin qooddatu waa hamuu ima qooddatan. Haguma akka maatiitti yeroo nu manaa baanis maatii jechuun dandeettan maatii illee nama bulchan. Bakka yeroo isaanii wanna jedhetti irra caalaa gara barnootaatti xiyyeeffatu. Nu amma ufulamaan ijoolleen kun yoo waa jarri balleessite maaf akkana goote jedhanii itti rifatan. Booda dhaabattee abbaa dhiifama haga jettutti waan ittaan midhaan utuu dhiyaatee raatee nyaattu. Abbaa dhiifama naa gootaniirtu jetti. Dhiifama sii gooneerra hojii. Ufulamaan illee dhiifama naa gootaniirtanii jettee gaafattee dhiifama yoo jedhan dhungattee kaatee deemti. Malee aartee akka aarte saniin nullee hin feenu akkasiin akka aartee deemtu. Waamneet yoo waa balleessaalee ta'e waan isiin balleessite san bee waan kanaaf sitti dubbanne jennee itti himne waan san amantee fudhattee amma dhiifama naa gootaniir ture dhiifama sii gooneerraa ni jedhamu deeman. Haala itti fayyadama yeroo isaanii sirnaan akka itti fayyadan maal gochaa jirtu sin? Baay'ee gaariidha. Waan yeroo taphaan baay'isitu jedheera. Xiqqooma xiqqoosii taphatanii booda immoo barnootuma isaanii irraa argatan qo'atan dubbisu hojii manaa maal isinii kennan kataa ullee yoo jiraate mee hadha maaliin qo'attu jennaan wagoonna ofiitiin uma qo'atan. Silaa isiin halkan illee adda jedhe kennaan isii adda. Adduma bakka isaanis ofoo waan laalaa guddattee fi isiin isii caaltuu taatee guddattee inuma qo'atan. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan qophii yeroo maatiiti. Egaa yeroo maatii keenya har'aatiin mana boolii Maasoo Useen magaalaa Shaashimanneetti argamneeti kan nuti jirru. Egaa qophiin keenya ammayyuu itti fufee jira. Turtiin keessan nu faana ta'u. Tole egaa gidduutti immoo ittiin bohaaruudhaa fi biiftuu hojii waliin taanee ibboo isin gaafanna. Egaa maatii nama hin beeku kan jedhu immoo. Hibboo. Hibbaa ka. Oltaalee gaccuqaalee. Olutaalee gaccuqaalee. Nan qoradha nan soqadha. Qoradhi soqadha. Mana gala moo ala gala? Akka abbaan godhita. Hin fiigaa? Hin fiigu. Teessuma? Mooyyee. Mukaat mooyyee. Tole ibboo. Eebebe. Baala fakkaataa samiirra kaataa. Yoo isaan dadhabanii na gargaara isin jedhan duwwaa malee. Isin yaaltanii dura yaalaa ka. Qoradhaa na soqadha jechuun jira. Lama namoo mana gala jechuun jira. Fiigaa jedhu. Hin fiiga. Dhiigaa jedhu. Niiga. Ala gala moo mana gala? Ala gala. Baala fakkaataa. Samiirra kaataa. Samiirra fiiga. Allaattii ta'a laata? Allaattii miti. Xiyyaara ta'a laata? Dhiiga naan jedhanii xiyyaara akkan jedhan. Xiyyaara miti. Xiyyaara miti jedhanii. Biiftuu milkii maal nu dhiista? Billaasa jette argitteetti. Asilaa biyya fudhachuufan ture. Tole baay'ee gaariidha. Gaasiniifis ibboon qabaa. Tole ibboo. Bixxilleen lamaan gaaratti hirkatte. Bixxillee soqadhee qoradha. Qoradhaa soqadhaa. Tole ala galti moo mana galti? Mana gala. Fiiga moo fiiga? Inni egaa hin fiigu. Hin fiigu albaatii galdaatii? Hin baatu. Muka mukaan buuse. Mana manaan buuse. Yoo bira ga'e manattuu mukattuu naan jedhi kaa. Tole. Manattuu? Mukattuu miti. Manattuu.
Mukallee mukaan bu'aa namni illee namumaan bu'aa Namattuu. mukattuu jedheera. Namattuu sanarra si gargaaru. Namattuudha. Sunna gargaarte bareeda. Gurra lama ta'e itti shakke. Argataniiru. Argate. Sirriitti argataniiru. Bittilleen lamaan gaaratti hirkatteen gurradha. Ijoollee baay'een mul'ata qabu. Atis mul'ata qabda. Mee mul'ati kee maali? Maaliif immoo filatte? Mul'anni kiyya gara fuulduraa saayintistii ta'uu barbaada. Sababni isaa Itoophiyaa keessa namni saayintistii ta'e ni jira garuu dubara keessaa hin jiru. Saayintistii keessaa saayintistii hawaa qoratu yeroo jalqabaatiif biyya Itoophiyaatti hawaa bahee qorate ta'uu barbaada. Maqaa biyya kootis waamsuu barbaada. Baay'ee gaariidha. Egaa saayintistii ta'uu barbaadda. Keessumaa immoo qorattuu hawaadha jechuudha. Mee amma immoo mul'ata kee sana bira ga'uudhaaf waan mul'ata keetii wajjin walitti dhufuu dubbisuus haa ta'uu qorachuus haa ta'uu maal hojjechaa jirta? Barnoota saayinsii sirriitti hordofaa kan kitaabilee na oliis nan dubbisaa nan laala. Sababni isaa saayintistiin barnoota saayinsii irra caalaa waan wal qabatuuf kitaabilee adda addaa nan laala. Herreegaras nan laala. Kitaabilee adda addaa kanaa oliis kanaa gadiis nan laala. Waan naan galee immoo nan gaafadha maatii kiyya. Egaa jalqaba gaafa ijoollummaa taatu wanti ati hawwitu hin jira. Gaafa guddataa deemtu immoo wanti jijjiiraa deemtu ni jiraata. Ani gaafa kutaa 9 ga'urraa fayyaa barachuu baay'ee hawwii qaba ture. Isa naa milkaa'eera jedhee yaada. Amma yeroo qormaata eeggachaa jira waan ta'eef illee hanga tokko naa milkaa'eera jedhee yaada. Mul'anni kiyya akkuma isiisan anis dooktara ta'uu nan barbaada. Kaayyoo kiyya kanas gamaan ga'achuuf barumsatti cimee dubbisaa qo'achaa nan jira. Isaanis duubaan na deeggaraa akka kaayyoo kiyya kana cimeetti mul'ata kiyya ga'uuf na gargaaraa jiru jechuudha. Waan hordofantu jira. Barataan ijoolleen tokko yoo jalqaban yoo ka'an waa of duratti ilaalanii deemu. Of duratti waan laalan santu waan of duratti argan santu akka waan san ta'an yookiin akka waa wayii ta'an kakaasa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa cimna kee dugda duuba maatiin jiru waan ta'eef barsiisonni keessa jiru. Carraa kanaan maatii kee maqaa dheetii isaaniin galateeffadhu. Duraan dursee namni galateeffachuu barbaadu Rabbii akka as taa'ee waan guutuu naa kenne Rabbiidha. Duraan dursee Rabbiin galateeffachuu barbaada. Itti aansee maatii kiyya hundaa haadhaaf abbaa kiyyaas obboleeyyan kiyya hundaa nan galateeffachuun barbaada. Sababni isaa waan naa hin galle yoon gaafadhe seeraan naa ibsu yoo waan isaan hin beekne ta'e immoo miidiyaalee hawaasaa irra soquudhaan akka naaf galu godhanii itti aansuudhaan immoo namni galateeffachuu barbaadu barsiisota mana barumsaa kiyyaa kana adda waamuu danda'u barsiisota maraayyuu galatoomaa jechuun barbaada. Barnoota bichaa hordofuun gahaa miti. Kaayyoo yoo qabaatan barnoota irras garuu yoo kaayyoo hin qabaanne barnoonni qofti bu'aa qaba jedhee yaadu. Namni yoo kaayyoo qabaate akkas ta'a jedhee barnoota barataa. Kanaafuu barnoota barachuun qofti gahaadha jedhee yaadu. Kanaafuu barattoonni hunduu barnoota barachuu qofa osoo hin ta'in kaayyoo yookiin bakka ga'uu barbaadan san osoo sammuu keessatti qabatanii namni kaayyoo hin qabnee fi namni mana dukkanaa keessatti cufe tokko sababni isaa namni mana dukkanaa gara deemuuf gara waan hin beekneef namni kaayyoo hin qabnes yommuu barnoota barate gara deemuuf gara waan hin beekneef wanti an dhaamuu barbaadu osoo miidiyaa hawaasaa irratti xiyyeeffachuu baattanii barnoota keessa irratti xiyyeeffattanii jechuun barbaada. Isaan wanti hin galateeffachuu fedhu akka hiriyyaatti akka maatii qofa akka haadhaaf abbaa qofatti otoo hin ta'in akka maatii akka hiriyyaatti gadi bu'anii kan isaan faana wanni jedhanii fi jalqaba irratti abbaa koon hedduu si jaaladha umrii naa dheeradhu jechuun fedha. Haadha koonillee nuti mana keessatti aaddee jennaani umrii naa dheeradhu jechuun fedha. Maatii kiyya kan galateeffadhu nan hundumaa nan galateeffadha. Abbaaf aaddee illee umrii keessan naa dheeressu kana caalaa si naa jiraachisuu nan jechuu barbaada. Kanatti aansuun mana barumsaas nan galateeffadha jechuudha. Deeggarsa nu godhu kan hundaa galatoomaa jedhama. Lammii bor biyya kana jijjiiru akka horatanii fi maal gochuu qabu dhaamsa yoo qaban. Tole baay'ee gaariidha. Ijoolleen abbaa fakkaatti
ollaa fakkaatti. Abbaa fakkaatti ollaa fakkaatti wanti jedhee maali waan abbaan gaarii ta'e illee ollaa irraa ilaaltee waan hamaa barachuu dandeetti. Hordoffii barbaachisa. Duukaa bu'anii maatiin gadi baasanii dabtara bitanii fi nyaachisanii baasuu qofaa miti. Hordoffiin barbaachisaadha. Haadha mucaan kun yookiin mucattiin tun mana barumsaa dhattee yoo galte maal baratte maal hin baranne jedhee adda baasuun barbaachisaadha. Maal baratte dha'eennu waliin deemaa arti hiriyyaallee ilaaluudha. Hiriyyaanis hiriyyaa hama jira fardi farda balleessadha. Oromoo yoo mammaaku tole gaafachuun barbaachisaadha. Maal baratte mana barumsaallee duukaa bu'anii hordofuudha. Tole hordofuudha. Kanarraa taree manatti illee gargaaruudha. Hojiitti baay'isuun hin barbaachisu. Shamarrallee taate yoo dhiirallee ta'e akka qo'atu yeroo kennuufiif. Barattoonni maatii lama qabu. Tokko maatii isaan horate qabu. Tokko maatii mana barumsaa qabu barsiisota. Barsiisonni mana barumsaatitti barataa isaan bira yoo seenan dhimma dhufaniif san irratti xiyyeeffatanii akka hordofan disipiliinii isaanii amala isaanii hordofanii kutaa keessatti barsiisuu kunuunsi barsiisonni achitti godhaniif sun kunuunsa maatiin godhu wajjitti dabalatee bakka gahaa waan ta'eef maatiin barattoota mana baasee gadhiisuu qofa oduu hin taane mana barumsaatii wajjin illee wal qunnamtii cimaa godhuu qaba maatiin illee barumsi barataan kiyya eessa jiraadha akkamitti oolee amala maal qaba waan jedhu mana barumsaa sanuu hordofuu qaba. Aduudur Gadi guuri. waraabessa leencaa fi sardiida turan. Tole. Uduu waliin deemanii re'ee sangaa harree argatan. Leenci waraabessaan mee ati nuuf qoodii jedheen. Waraabessis sangaan keeti harreen kiyya re'een kan sardiidaatii jedheen. Tole. Leencis aaree rukutee ajjeese. Leenci amma ammoo sardiidaan mee ati nuuf qoodii jedheen. Sardiidnis re'een ciree keetii harreen laaqana keetii sangaan irbaata keetii jetteen. Leencis gammadee mee een tokkanatti qooduu si barsiisee jedheen. Waraabessa du'ee lafa ciise kanaa Kabajamtoota daawwattoota keenya haga yoonaatti kan isin daawwachaa turtan qophiin qophii yeroo maatiiti. Egaa qophii yeroo maatii keenya irraatiin magaalaa Shaashimannee Manabboo Leemaasoo Useenitti argamneeti kan itti jirru jechuudha. Egaa maatii kanarraa muuxannoo guddaa horattaniitu egaa abdii keenya maatiin kun ijoolleen isaanii ofitti amanamummaa akka qabaatan illee waan isaan mudate waan isaan irra oolan guyyaa guyyaatti hordofuudhaan hiriyaa ta'uudhaan illee ijoolleen isaanii maal akka barbaadan beekuudhaan akkasiin deeggaraadha kan isaan turani. Egaa milkoomina ijoollee isaanii keessatti isaan immoo qooda guddaadha kan isaan qaban jechuudha. Egaa qophiin keenya kan isinitti dhaame isinis maatiin immoo ijoollee keessan irratti hojjedhaa ijoolleen keessan maal hojjetu maal irra jiru maal baratan jennee guyyaa guyyaa yoo hordofne waan isaan irra jiran yaada isaanii qalbii isaanii yoo hubanne waan isaan hin milkoomneef hin jiru isiniin jecha qophii keenya asirratti xumura an qopheessaan qophii kana gammachuun isaa kennu ture. Ogeessota kaameeraa keenya Tafarraa Waaqoof Tasfaayee Fiqaaduu akkasumas ogeessota istuudiyoo mara taanee isin faana turre torbee dhufu maatii biraa iddoo biraatti ol agarra hangasitti nagaatti.